Harka fuuni kabajamtoota maamiloota keenya jirra jirtu. Miidiyaan keessa gara laafaan miskiinni, miidiyaan nagayaa, miidiyaan balaa, miidiyaan rakkina, miidiyaan diqqaataan, miidiyaan tuffatamaan kabaja namaa kennu, PhD wallaalummaan namaa kennu, doktoreetii wallaalummaan namaa kennu, uma barbaade nama badhaasu wallaalummaan. Miidiyaan tokkoffaan kami? TikTok. TikTok ka wallaalummaan illee profeesara nama godhu. Wallaalaa meeqatu Floorsii miliyoona qaba. Wallaala kasilaa jaldeessi hammayyaan dhageeffanne namni jala galee dhageeffata. Ka gandaan nama qoodu, ka amantaan nama qoodu, ka ofii isaati akka jiraatu hin beekne kana jala deemee jaldeessi akka isaa Floorsii itti baay'isaa jechuudha. Miidiyaan wallaalummaan beekamtii guddaa namaa kennu yoo jiraate TikTokidha. TikTokii rabbaanii ammoo akka fedhan ta'uun namoota wallaalotaaf akka fedhan ta'uun itti mijaa'u mala ammaaf ammoo itti gaafatamu jira. Yoo namni sin gaafani gaafa rabbi si gaafatu jira. Wanni ati kun sharri ati miidiyaa TikTok irra gadhiiftu kun agartee ilma namaa addaan kutee aanaaf aalii addaan kutee firaafira addaan kutee ilmaaf abbaa addaan kutee haadhaaf intala addaan baasee wanni ati ooftu kun gaafa agartee namni si gaafachuu iyyuu baate yoo mootummaan si gaafachuu iyyuu baate rabbi si gaafatu jira. Ammoo warroonni amantaan qabne rabbillee waan hin beekne waan fedhan kan lakkisuu mirga qaban. Kana waan ta'eef miidiyaan TikTok jedhan kun miidiyaa jabaa sitti hin fakkaatin. Miidiyaa wallaalumtiin PhD